Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Maasha Allah tabaarakallah wanta baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee namatti tolu maasha Allah tabaarakallah abdii geetaachuutii fi ustaaz Shekriyaad Gammadaa waan baay'ee nama gammachiisu waan rabbillee jaalatu waan namnillee jaalatu dalaganii jiranii yaa rabbi osoo namni hundi isaatu akkanatti nama araarsuuf tattaafatee nama walii galchuuf tattaafatee waan baay'ee nama gammachiisu maaliif namni gandaa wal qoodee garanaa wal miidhee garanaa wal zollomee wal jibbee jiraata osoo wal jibbaan dhabamtee araarri fi jaalalli akkanatti dagaage rabbiin akkanatti nama bakka ga'e hundattuu namni hunduu osoo akkanatti wal lole araarsee wajjiin gammadee wal gammachiisee fuula ibsee rabbillee fuula isaa ibsa jechuudha nama waan gaarii hojjetu maasha Allah tabarakallah ustaz Shekriyaad Gammadaa fi abdii geetaachoo waan baay'ee nama gammachiisu waan rabbiin birattillee jaalatamaa ta'e waan nama birattillee jaalatamaa ta'e hojjetee jira jechuudha. Mucaan kun hojii akkana hojjechuun isaa seenaa baay'ee dabarsee seenaa yoomuu yaadatamu jechuudha. Waan kana yaadee umriin isaa kana waan kana yaadee waan kana hojjechuuf of duraafoo nama kana caalu ta'a jechuudha. Namni amma waan kana yaade egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan salaamtaa isin gaafachuun daganne hundumti keessanuu alaa fi keessaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattan isiniin jedha hordoftoota kiyya naaf galatooma warroonni maatii naaf taatanii na hordoftanii koomantii laayikii sheerii sabskiraaybii gootan hedduu tokko naaf galatooma naaf jiraadha umrii dheeradha bakka yaaddan gaa isiniin jedha yoomuu eebba kiyya. Isinin jedha hordoftoota kiyya warroonni haaraa taatanillee weelkaam bakka gama YouTube channel kiyya nagaan dhuftanii isin simadhee jira seenaa maatii ta'a subscribe like share gochuun dagatina isinin jedha warroonni durallee like share gochuun dagatina viidiyoon kiyya isinitti tole waa'ee viidiyoo ustaaz Shekriyaad Gammadaa fi akkasuma abdii geetaachoo baay'ee tokko namatti tolaa jechuudha gochi inni hojjete ana baay'ee tokko dasna jedhe namni hundi isaatu osoo wal jibbuu dhiisee wal qooduu dhiisee jimma arsii maali kana addaan wal baasuu dhiisee osoo wal jaalatee ka wal lole walii araarsee wajjiin gammadee jiraate rabbillee waan akkanaa kana jaalata ani waan dasna jedhee viidiyoon isaan hojjetan kun irraa dubbadhe jechuudha hedduu tokko na gammachiise hundumti keessanuu mee wal jibbaa dhiisaa wal qooduu dhiisaa gargar wal baasuu dhiisaa dur namni wal jaalateetuma hojii jiraata malee waliin filu koollole callisee hin laalu walitti araarsee gammachiisaa jechuudha rabbi isaan haa gammachiisu ustaaz Shekriyaad Gammadaa fi akkasuma abdii geetaachoo rabbi isaan haa gammachiisu wal gammachuu walii galtee malee jibbaa adda wal baasuu rabbi nama hundarraayyuu haa fageessu maaliif rabbillee waan gaarii nama waan dalge kana rabbillee itti gammada namnillee akkasuma itti gammada warroonni isin gammachiise akkasuma like share gochuun hin dagatina jechuudha hundumti keessanuu osoo akkanatti nama wal lole walitti araarsitanii nama wal jibbee akka wal jaalatu gootanii tokko taane rabbillee waan akkanaa kana jaalata namnillee waan akkanaa kana jaalata keessi namallee raha argata boqonnaa argata namni tokko yoo nama tokko wal lole nama tokko yoo wal dhabe bakka keessi isaa gammachuu ittiin dhagayamu jechuudha maaliif namni addunyaa tanarraa gaafa deemuun beekamu jechuudha namatti zannii badee nama walitti bu'eetiniin osoo nama saniin zannii walitti qaban osoo ooyifii waliin godhan osoo addunyaa tanarraa deeme maaliif keessi isaa boruu itti gaabbuun isaa hin hafuu jechuudha gaafa gabbu'a qabrii ga'e osoo nama kana yeroo addunyaarra jiru san ooyifii gaafadhee jechuun gaabbiin booda immoo waa homaan fuutuu jechuudha kanaafuu namni osuma dhaabatee deemu osuma fayyaa qabu osuma nama sanii wal arguu danda'u nama san ooyifii wal gaafatee osoo keessa ofii kana boqonnaa argatee jiraate jechuudha namni yoo nama wal lole yoo namatti zannii bade keessa isaa abadan boqonnaa argatu jechuudha osoo waan fedhellee ta'e osoo qabeenya fedhellee qabaate namni nama yoo zannii waliif bade keessa isaa gammachuun hin argatu jechuudha yoo nama hundaanuu keessa isaa nama hundaanuu walitti ooyifii qabaate hoo keessa isaa gammachuu qaba akkasuma baatiin ramadaan illee kalaa'ee ji'a lamaaf walakkaa bichaa hafe rabbi nagaan ittiin nu haa ga'u horra kabarana ga'e horra bara eegarellee itti ga'u rabbi nu haa taasisu alhamdulillahi rabbiin umrii nu dheeressee ramadaana hoggaan dhufu hunda rabbiin ittiin nu haa ga'u
كدو اللي ربي هأرارمو في كجرو ربي أمري ديرسي نم حقان سمتو ربي هاتاسسو بعد رمضان حقان رفي منانون دبني كل جيب كل جالتو كل لوريت أرارمو وانغاري دلايدني ما شاء الله تبارك الله أكسما كنا نسين كنتاني اللي gara ibaadatitti akka nama kakaasu taasisaa jechuudha maashaallah kennaan isin kennitanillee baay'ee tokko namatti tola ustaas Shikiraat Gammadaa isinillee rabbi isin haa gammachiisu rabbi darajaa keessan olaa fuudhu rabbi jazaa isiniif haa deebi'u jechuudha rabbi addunyaa akiraa fuula isin haa ibsu akkasuma abdii geetachoollee rabbi isinillee fuula si haa ibsu jechuu waan gaarii hojjatte waan gaarii dalayde waan gaarii namatti tolu tokko dalayde ana baay'ee tokko natti tole azaananii jiranii Allahu akbar tokko jennee ol dachaana. Abdii geetachoo rabbiin hayyuu beekaa hayyuu yoomuu nama araarsu hayyuu jaarsa hayyuu nama guddaa rabbi si haa taasisu akkuma yaadde araarana mubaarak musammaatii fi aslii namoota wallolee walitti araarsite kana rabbi jirootee si haa gammachiisu akka namatti nama beekaa nama guddaa nama yoomuu nama wallolee walitti araarsu rabbi si haa taasisu. seenaa bareedaa seenaa rabbillee jaalatu namnillee jaalatu hojjatte rabbi sirra haa jaalatu nama guddaa ta'ii nama hayyuu nama beekaa ta'ii akkasuma ustaaza keenya Shikiraat Gammadallee rabbiin umrii keessan isin haa dheeressu rabbi fuula keessan isin haa ibsu akka nama walloleetti araarsitanii fuula ibsitan kana rabbi addunyaa akiraa fuula keessan isin haa ibsu akkasii waan baay'ee tokko namatti tolu waan baay'ee tokko nama gammachiisu namni hin gammanne hin jiru jechuudha yoo namni tokko wallolee nama san araarsuun jechuu waan guddaadha jechuudha walumaa galatti rabbi isinirra haa jaallatu yoo shayxaana malee ilmi namaa kamuu namni waan gaarii namaaf yaadu nama wallolee walitti araarsuuf yaadu ni jaallata jechuudha akkasuma ana hedduu tokko na gammachiise hedduu tokko natti tole jechuudha seenan isin dalaydani namni hunduu osoo isinirraa laalee waan kana baratee bakka garaagaraatitti wal jibbu wal qoodu osoo nama wal jaalatee akkanatti nama wallolee wal araarsee jaalala malee jibbaan hin jirtu jechuudha nama keenya keessa osoo namni hunduu waan akkanaa kana yaadee waan gaarii hojjatee jechuudha rabbi isinirra haa jaallatu hojiin keessan hojii nama boonsu hojii nama gammachiisu jechuudha baay'ee tokko namatti tola yoomuu nama wallolee araarsu rabbi isin haa taasisu waan baay'ee tokko namatti tolu wal jaalachuu malee wal jibbaan nama keenya keessaa haa ba'u inshallah yoo namni wal jaalate rabbillee gammada akkasuma barakalleen akkasuma wanni hunduu waan gammachuu namaaf taati jechuudha rabbiin waa hundaa nagaa haa godhu wal jibbee nama wal jaalatu rabbi haa godhu wallolee nama waliif garaa fixate waliin araaramu rabbi haa godhu ammaan booda gammachuu keessan malee wallola keessan hin argini sun hundumti keessanuu ka biyyoota garaagaraa jirtan ka wallola nama wallola qabdan hundi keessanuu ooyifii walii godhaa ooyifii walii godhuu waan guddaadha rabbumaaf jecha malee namni hunduu kophaa isaa gala jechuu adda isaa gala namaa walitti hin galu namaa walitti hin jiraatu jechuudha wanni wal jibbaniif takka hin jirtu jechuudha kanaafuu namu kophaa ofii jiraata garuu namni nama ooyifii godhee zannii bakka walitti ilmi namaa akka waliin lolle hin jiru namni hunduu walitti ni araaramallee kanaafi waan guddaa dalaydanii namni hunduu bakka maraa kana nama walitti zannii baddan hundi keessanuu ooyifii walii gootanii gammachuun keessan boqottanii jiraatanii jechuudha inshallah nama wal jaalatu malee nama wal jibbuu nama keenya keessa rabbi haa baasu inshallah gammachuu guddaadha walii galtee araarati walii galtee waadaa inshallah amma achi jaalala malee jibbaan jidduu keessan hin jiraatanii kamuyyuu jechuudha mubaarak musammaatii fi aslii qofa osoo hin taane hundumti keessanuu ka bakka garaagaraa jirtanii ilma namaatiif osoo hin taane rabbumaaf jecha waan gaarii dalagaa ka wallolee walitti araarsaa ka wal jibbuu waliin jibbinaa jedhaatii jidduu isaanii waan gaarii buusaa walitti duubaa eenyu jedhanii waliin buusurra waan gaarii jidduu namaatitti dalaganii nama walii araarsanii walii fixachiisuun immoo waan guddaadha jechuudha waan khayrii abbatu carraaqataa waan gaarii abbatu dalagataa seenaa gaarii abbatu dalagataa seenaan gaarii yoo namni du'ellee namaaf yaadatamti jechuudha namni kun yoo jiru seenaa gaarii hojjete seenaan isa yaadataa jechuudha nama waan gaarii hojjete waan gaarii hojjetuun xiqqaa hin qabdu jechuudha
Kanaafi araara jechuun waan guddaadha. Hundumti keessanuu ka biyyoota garaagaraa jirtan akkasumatti nama wallole obboleeyyan keessan fira keessan nama wallole walitti araarsatii gammachiisa rabbi isin haa gammachiisu. Nama walitti araarsee gammachiisa rabbillee akkanuma gammachiisa nama walitti bu'ee walitti araarse akkasuma namni isin jaalata rabbi isin jaalata. Kanaaf anillee viidiyoon kana irraa hojjedhe inshaallah yoomu rabbiin biyya teenallee nagaa godhee hundumti isaatu kamuu ka biyya adda jiru hundi keessa isaatu gammadeetiniin jiraatu rabbi nu haa taasisu. Araara hunda bakka maraa taasisu viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh. Araara malee gammachuu malee jaalala malee jibbaan nama keenya keessatti hin argaminii. Naga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha hordoftoota kiyya baay'ee baay'ee. Bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.